Biyyi Iraan humnoota Ameerikaa Kuwait jiran rukutuu isii ibsite. Gaaffii waraana dhaabuu fi hulaa Hormuz banuu erga diddeen booda Iraan tarkaanfii fudhachuun ibsame. Kooriyaan kaabaa walitti dhufeenya Iraan wajjin qabdu cimsee jiraachuun gabaaf. Gama biraatiin ammoo miidiyaaleen Kooriyaa kibbaa walitti dhufeenyi Kooriyaa kaabaa fi Iraan laaffatee jechuudhaan ibse bal'ina oduutiin dhiyeessine. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa waajjira ministeera muummeetti argamuudhaan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad wajjin marii taasisuun dhaga'ame. Ergamaan gamtaa mootummoota gamtoomanii Suudaanitti ergame Piik Haavistoon ajajaa humna finciltoota Suudaan Jeneraal Mohammad Hamdan Dagalo wajjin wixata kaleessa magaalaa Naayiroobitti wal arguudhaan kallattiiwwan qabatamaa wal dhabdee hammachaa jiru irratti qabbaneessan irratti marii taasisuun dhaga'ame. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu kanneen amma isinitti himne hangafoota Lammii Miidiyaati amma bal'ina oduutti aansi. Iraan humnoota Ameerikaa kanneen odola Buubiyaan irratti haleellaa raawwachuu edda galgala ibsuun gabaafame. Akkasumallee gaaffii hulaa galaana Hormuz banuu fi waraana yeroof dhaabuu gaaffii dhiyaates handiddee hoggaa ta'u kunis godhetti bu'iinsa naannichaa caalatti hammeessaa jiraachuun ibsame. Miidiyaaleen mootummaa Iraan akka gabaasanitti ibsi viidiyoo dubbii himaa wirtuu ajajaa Kaatam al-Anbiyaa Ibraahim Zolfaaqarii diroonii Iraan meeshaalee satalaayitii qabeenya waraana humnoota Ameerikaa Buubiyaan rukutuu isaanii beeksise. Dubbii himaan kun akka jedhetti waraanni Ameerikaa kanaan dura kaambii Ariif Jaan Jaamurratti haleellaa irra deddeebiin waan raawwatameef gara odola sanitti akka jijjiiramu ibsatee jira. Odolli Buubiyaan galaana Persiyaan keessatti kan argamu waggaa ta'u qarqara galaana Kuwait irratti argamuun isaa ibsame. Haleellaa san boodallee ministeerri fayyaa Kuwait ibsa baaseen naannoo kaaba Kuwait keessatti balaa caccabaa wantoota samii irraa kufaniin raawwatameen namoonni ja'a madaa'uu isaanii beeksisee jira. Gama biraatiin ammoo qondaaltonni olaanoon Iraan tokko akka Rooyitersitti himanitti Iraan dhaabbii waraanaa yeroo gabaabaa jiru qarqara galaana Hormuz akka hin banne ifoomsee jira. Qondaalli kun akka ibsetti Iraan Ameerikaa wajjin waliigaltee dhaabbii waraanaa yeroo dheeraa irratti qophii kan hin jirre ta'uu ibse. Akkasumallee Iraan gaaffii nageenya dhaabbii waraanaa ariifachiisaa Paakistaan irraa dhiyaate fudhachuu isii mirkaneessitullee Iraan gaaffii kana osoo laaltuu dhiibbaan hin daangeffamin waan ragaa jiruuf akkasumallee sababa yeroo dheeraadhaaf dhukkaasa dhaabuu kanaanis daandiin Hormuz akka hin banamne mirkaneessitee jiraachuun ibsame. Kunis ammoo marii dhukkaasa dhaabuu Paakistaan irraa dhufu fudhattullee Iraan hulaa galaana Hormuz Ameerikaa fi Israa'eliif kan hin banne ta'uu beeksisuun ibsame. Biyyi Kooriyaa kaabaa hariiroo cimaa yeroo dheeraadhaaf Iraan wajjin qabdu daran akka cimsitutu gabaafame. Haa ta'uti malee immoo Kooriyaan kaabaa hariiroo baroota dheeraa Iraan waliin qabdurraa ifa geessaa akka jirtu tajaajilli odeeffannoo biyyaalessa Kooriyaa kibbaa gabaasa miseensota mana mariitiif kanneen ibse. Biyyoonni lamaan seenaa keessatti walitti dhufeenya waraanaa fi diippiloomaasii cimaa qabaatanis Kooriyaan kaabaa rakkoo baajjiddu galeessaa keessatti hirmaannaan isii haalaan hir'isuunis dhaabbati basaasaa Seoul beeksisee jiraachuu Associated Press dhaabbata kana waabeffachuun gabaase. Tarkaanfiin tun tarkaanfii marii diippiloomaasii Ameerikaa waliin gara fuulduratti taasifamu karaa saaquuf akkasumallee yaalnoowwan isii fagoorraa madaaluu akka ta'etti himameeti jira. Kim Jong Un erga waraana jalqabe booda maal gochuu akka qaban kasaaraa keessa jiraachuun ibsame. Miidiyaan faallaa biyya Kooriyaa kaabaa kan ta'e miidiyaan Kooriyaa kibbaa akka gabaasetti Kooriyaan kaabaa hariiroo Iraan wajjin qabdu laaffistee jiraachuu beeksise. Haa ta'uti malee ammoo pireezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kim Jong Un kanaan dura hariiroon isaa Iraan waliin qabu itti fufuu kan ibse waggaa ta'u waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan keessatti banan lammii Kooriyaa kaabaa keessaa tokko yoo miidhe tarkaanfii akka irratti fudhatu doorsee turuun ni yaadatama. Akka gabaasa kanaatti basaasaan Kooriyaa kaabaa erga waldhabdeen waraanaa sadarkaa olaanaa Iraanii fi Israa'el jidduutti amajjii dabaree mudateen booda meeshaa waraanaa yookaan dhiyeessii waraanaa tokkollee gara Iraanitti hin ergine jechuudhaan kun ammoo hariiroo Iraanii fi Kooriyaan kaabaa laafuu agarsiisaa jechuudhaan beeksise. Keessumattuu Kooriyaan kaabaa eega hoogganaan olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khameneiin haleellaa qilleensaatiin ajjeefamuu fi ilmi isaa hoogganaa haarawaa ta'ee filatameen booda ergaa bakka gammaddanii yookaan jajjabina baramee dhiyeessuu irraa of qusachuun kan agarsiisu ta'ullee ibsee jira. Kunis Kooriyaan kaabaa waraana naannichaa keessaa bahuun Ameerikaa wajjin boqonnaa haaraa eegaluun suuraa addunyaa isii fooyyessuuf eeggannoo tarsiimoo fudhachaa akka jirtu agarsiisee jechuun gabaafame. Ministeerri dhimma alaa Kooriyaa kaabaa haala baajjiddu galeessaa irratti ibsa kennetti ibsa kana keessatti kan qusate waggaa ta'u biyyattiin qeeqa kallattii keessumattuu pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irraa fagaachaa akka turtee fi waldhabdeen biyyoota lamaan jidduu jiru salphisuuf kan akka mallattootti fudhachuun ibsamee jira. Kun akka gabaasa Kooriyaa kibbaatti haa ta'u malee ammoo pireezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kim Jong Un Iraan waliin hariiroo gaarii qabaachuu fi hanga waliigaltee niikular irratti deemuun ibsamee turuun ni yaadatama. Gama biraatiin Kooriyaan kaabaa sababa waraana baajjiddu galeessaa keessatti gaggeeffamaa jiruun dhiibbaa dinagdee cimaa keessa galuu gabaasni Kooriyaa kibbaa kun ibsatee jira. Sababa waraanaa kanaan galteewwan industirii argachuuf rakkachaa kan turte Pyongyang gatii meeshaalee dabaluu fi gatii sharafa alaa ol guddachuun miidhaa jabaa keessa galuu gabaasni Kooriyaa kibbaa kun ibsatee jira.
Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa magaalaa Finfinnee waajjira ministeera muummeetti argamuun dura Abiyyi Ahmad wajjin marii taasiseen gabaasa waggaa dhiyeessuun irratti mari'achuun dhaga'ame. Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa waggaa tokko dura ji'a Eebilaa 2025 Obbo Geetaachoo Raddaa bakka bu'uun pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uun muudamuun isaanii yaadatama. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad illee yeroo sanitti ibsa kennan Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa jabinaa fi gufuuwwan bulchiinsa dabaree gadi fageenyaan waan beekuuf yeroo murteessaa kana keessatti Tigraay hoogganuuf qophii guutuu qabaachuu ibse. Sirna walharkaa fuudhinsa aangoo yeroo san irratti Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa bulchiinsa yeroo hooggansa isaanii jalatti argamuun hojiiwwan ijoo 8 raawwatamuu qaban kan of keessaa qabu sanada fuula tokko mallatteessuun isaanii yaadatama. Sanadni waliigaltee raawwii hirmaachisaa ergama bulchiinsa yeroo Tigraay naannoo Tigraay kan jedhu mallattoo Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa kan qabu yoo ta'u itti gaafatamummaa itti kenname amanamummaa fi cichoominaan bahuuf waadaa galamee fi hojiiwwan ijoo 8 kan of keessaa qaban ta'uun ibsamee ture. Hojiiwwan 8 kana keessatti isaan ijoon ammoo adeemsa namoota buqqaan guutumatti gara qe'ee isaaniitti deebi'anii fi haala mijeessuu fi naannolee haalafan keessatti hojiiwwan wal fakkaataa ariifachiisuu akkasumallee akkuma waliigaltee Piriitooriyaatti ibsametti loltoota duraanii hiikachiisuu fi deebisanii ijaaruu dhimmoota ariitiin raawwatamuu qaban ta'uun ni yaadatama. Haa ta'uutii malee yeroo gargaraatti pirezidaantichi murtee mootummaa federaalaa mormuun dheenyatti immoo ibsa kennan uummanni Tigraay lolatti aanuuf qophaa'u akka qabu haasa'uu qabu akeekuun ni yaadatama. Kana malees yeroo amman tanaa hawaasni Eertiraa 700 ol ta'an daangaa Itoophiyaa qaxxaamuruudhaan Tigraay seenanii uummata Tigraay wajjin waliin mari'achaa jiraachuun gabaafameeti jira. Suudaan keessatti nageenyi akka bu'uuf ergama addaa mootummoota gamtoomanii Suudaanitti ergame beekaafistoon ajajaa humna fincila lolaa Suudaan Jeneraal Mahammad Abdoon Dagul waliin biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobitti marii taasisee jiraachuun ibsame. Haalli marii Keeniyaa keessatti jalqabe kun qooda sochii nagaa hafistoon naannicha keessatti buusuuf jalqabe ta'uusaati. Mariin tun erga Kaartumitti pirezidaantii mana marii ce'umsa biyyaalessaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii waliin mari'ataniin booda kan taasifame waggaa ta'u gamtaan mootummoota gamtoomanii waldhabdee waggaa 3 guutuuf deemu kana manguddummaan xumursiisuu tattaaffii taasisaa jiraachuun himame. Dubbii himaan gamtaa mootummoota gamtoomanii Steefan Dujaariik mariitanan carraa biyyaaf gaarii ta'e yaada ittiin nageenya jiraatu ta'ee san irratti wal jijjiiruu ibsate jira. Hafistoon gara Keeniyaa dhufuun dura torban dabre keessa immoo magaalaa Kaayiroo keessatti qondaaltota Masrii, Liigii Arabootaa fi miseensota diyaaspooraa Suudaan wajjin marii taasisuun ni ibsame. Sochii dippiloomaasii kun yeroo gamtaan mootummoota hojii gargaarsa namummaa magaalaa guddoo Suudaan keessatti babal'isaa jirutti kan dhufe yoo ta'u qindeessituun namummaa Deenis Biraawoon wiixata kaleessaa immoo garee isii wajjin gara Kaartumitti deebitee jiraachuun ibsame. Kunis erga waraanni dho'een booda yoo ta'u waajjiroonni cufamanii turan deebisanii akka banamuuf tarkaanfii guddaan ta'uun ibsameeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammadduu hordofaa turtanii turtii gaarii.